tan arra gartee addaattee dhugaa taatee dhufte kanas hituxxuyna osoo hin xuyne biran kunnu akkasumas qabsoo oromootiis cimina siitis ni haasoyna eeysa geeyse eeysaa kaatee eeysarra jirtiis ni haasoyna akkasumas dammaqiinsa uummata oromoodha eeysarra ka jirus walumaan ilaalla ajandaa kana wal fakkaatu kana wali qabsiiseetiin waan 3-4 waliin tuqee waan dabrees haasawaa waan fuulduraatis haasawaa tan dabartee fi ta fuulduraatis qindaa'uunaan itti fufuu kiyya kanaafuu nafaana bu'aan isinin ja'a dhaggeeffattoota kiyya adda kutamnee jirraa dhiifamaa har'a kunoo ammaan liivii gubbaa ol ba'uun kiyya guyyaa 10 booda ammaan ol bahe kanaafuu na hordofaan isinin ja'a sadarkaa duraatti haasoo kiyya banuudhaaf akkuma gartee duraan jechaa turre makmaaksi oromoodha dhuufuun udaan biraa dhuftii jette oromooti dhuufuun udaan biraa dhuftii dabballoonni gartee warra PPdha warri OPDodha warreen garii minilik oromoodhaan hunja warri garii seenaan gartee harma muraa aanoleetiif harka muraa aanoleedha seenaa kijibaatii jan dabbaloota OPDoti beek hidu dubbatan yeroo dheeraa dubbachaa jiran dhuufuun udaan biraa dhufti iddaan kaayoo isaanii quba qabu wal beekanii malee akka kaayoon isaanii jettu irratti hundaa'aniiti dabballoonni OPDO san akkas dubbachuu ture jechuudha. Arra nama iyyuu ifa ta'uu qabdi. Uummanni Oromoodha kan duraan OPDO Oromoo sa'uu turtan arra waa'ee harma muraa aanoolee irratti achi xiyyeeffadha. Ichi xiyyeeffadha. Akka ammas wanni nama agarsiiftoonni san aangoo takka hin qabne wanni OPDO taate. Lafuma naannoo Oromiyaa bulchiinsa Oromiyaa keessatti aangoo hin qabdu. Maaliif jettee naan jaa nafxanyaan deemtee amma jijjiga dhayxee minilik dhaabuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Naannoo qabdi naannoon san jabduudha jechuudha. Warra dhugaan sabboonummaa qabu jechuudha. Naannoon shan Somaaliin Ogaadeen sabboonummaa isaaniitiin roorroo warri gartee nafxanyaadhaa irratti dhiiban hin ayyamtu. As deebi'a gara OPDO hottame. Kanaaf OPDO'n oguma takkallee suduuda tokko hin qabdu. Caasaan qabdu. Riifoormii takka hin qabdu. Zero. Duris jechaa turre arramoo dirree baateeti mul'achaa jirti wanni nuti dubbachuu san. Hojiidhaan harma muraa aanoolee heelluu gartee alaabaa minilik dibanii kaasanii suuraa minilik siidaa sanirratti godhuu jechuun maal OPDO maal garsiifti Oromoo. OPDO'n bika tanatti eessa jirti Oromoo. Maal akka taate OPDO'n bar isin garsiisu jiranii bar. Bara maalii himaa jiran naftanyaanii. OPDO wanta akka keessa artifishaalii. Gaafa Tigree hojjetis artifishaalii Tigree kaate. Arraas nu kaayyate artifishaalii jechuu jiran. Harma muraan aanooleetii fi harka ciraan aanooleedha. Bikka seenaa qabeetti ummata Oromootiif. Bikka seenaati, bikka seenaa jabduuti. Bikkatti gadaan keenya cabe. Bikkatti Oromoo jilbiibbachiiftee naftanyaan lafa Oromiyaa jedhamtu Itoophiyaatti deebiste. Kana diduudhaafi kana waakkatanii jenereeshinni dhufu akka waan kanan baranne dhaloonni dhufu akka hin dhaalle waan kana godhuudhaaf heelluu gartee alaabaa minilik irra kaasanii siidaa minilik irratti tolchanii seenaa Oromoo jabduu san harma muraa aanoolee harka muraa aanoolee arraan tan akka inni jiru ilaalaa ijumaanullee ilaaluu hin danda'u. Ummanni keenya Oromoo immoo OPDO maali? You can teach. You can learn from this situation. What the OPDO is. Irraa barachuu dandeessan Itoophiyaan OPDO maal akka taate. Ergamtuu akka taate. Erga gaggeessiti malee. Naftanyoonni nuun jechaa turan alaa keessaan. OPDO'n wayyaanee tolchee fide malee isin dhaaba Oromootii miti jechuu turan.
Nijan dirreebaa nijan. That is clear. Wani san dhufa dhaaba Oromootii miti. Dhaaba Oromoodhaaf qomo dhaatee as ba'u tokko miti. They are artificial. Of course, I believe it that. Artificial ngodugaati sin. Akkami bikka seenaa jabduu tana. Seenaan kun bikka kun seenaa jabdu bikka seenaa jabduuti. Naftanyaan bulchiinsa Oromiyaa keessa lafa keessaafu bikka qabsoon Oromootti dhalatte. Harargee keessatti Harargee fi Baalee fi Arsii keessatti gadi siiqanii seenaa isaanii kijibduu hadhooytu kiyyoonfattu siidaa Minilik siidaa Harmamuraa Aanoolee irratti ol kaasanii mul'isan osoo Oromoo mataan jirtu. Yaa Oromootiyya hin sobobina. Warri OPDO hojii deemtanii Oromoo sobdan dhaabbadha. Faafatanii dhaabbadha. Fakkeenyaaf you can take for example akkuma reefu dubbadde Jigjigatti siidaa Minilik jaaruu hin danda'an. Oromiyaa irratti maaliif danda'an? Seenaa Oromoo haaqanii Oromiyaa balleessuudhaaf kaayoon warra Habashaa warra nafxanyaadhaa tan Abiy Ahmed faan Oromiyaa waan jaan haaqanii Itoophiyaa duraaniitiin deebisaa jira. Abiy Ahmed dirree baasee dubbate. Ajandaa isaa tokko dho'iseetis hin qabu. Akkuma aangoorra ol beeretti yeroo bara tokko guute Itoophiyaa jechuu eegale jechuudha. Itoophiyaa duraanii ta Minilik deebisna. Oromiyaan haayinaa jechuu seenee jechuudha. Yoo tokko taane malee achiin lakkuma bara lama taa'uun bara lama guutaa maddammar maarree nuuf fideemmas. Yaa Oromooti hegeree Amaaraa tolchuu deemanni. Inni waan Amaara taateef hegeree Amaaraa tolchuu jira. Kana shakkii tokkollee hin qabaatina. Arra bikka seena qabeetti Harmamuraa Aanoolee irratti safaataan nu lallaaluun Oromoon akka jette tuujii bishaan tuujiin beeytanii ulee haayanii firraalaan jette. Arra bikka san seenaa san balleessuun akka gartee bishaan tuujii ulee haanii ilaalanitti nafxanyaan Oromoo laallattee jechuudha. OPDOnis akka gartee ergamtuu taate asirratti dirree baate wannummaan gartee hegereen isiidhaa kan jirre Oromoodhaaf akka hegereen qabne dirree taatee mul'atte jechuudha. Dirree lafa keessa arra OPDOon hudduu qulla jirti. Huccuun isitti maxxanne irra nama qullaa dhaabbatu irra OPDO jechuudha. Akkamitti bikka seena qabeetii tana seenaa Minilik godhan. Kanaaf akka OPDOon dhaaba Oromoo hin ta'in calaqqisaa jechuudha. Akka OPDOon hegeree Oromoo xiqqollee hin qabaanne qabaachuufis hin teenye gochimma godhan kun sanii nu gorsiisaa jechuudha. Akka OPDOon gartee gaafa Mallas Zeenaawii faatis ergamtuma turte arras ergamtuma nafxanyaa taate kan dhufu tajaajiltee Oromoo gabroomsuu irratti kaayoon siidhaa kana waan wal nama gaafachiisaatis miti. Na warreen arra nuti OPDO badhaadhii nettanii haatan maqaa Oromoodha hin himatina. Please maqaa Oromoo hin himatina. Maqaa Oromoo hin himatina isin Oromoo miti. Akkamiin lafa abbaa keessanii lafa abbaa gadaa irratti siidaa Harmamuraa Aanoolee irratti Minilik dhufee dhaabbata. Heelluun alaabaa Minilik akkamitti dibamti? Akkamitti? OPDO nyaatteetuma dhugdaati. Barsi dhabamsiisanii OPDO sidhamsanii garuu akki kun akkanaan hin hafu Oromoo awwaniin irra waan kana kaaseef ajandaa kana kaaseef ummanni Oromoodha. OPDOon akka Oromoon ta'in akka gartee hegeree Oromoof keessa hin qabne gaafa Mallas Zeenaawitis hegeree Tigree tolchuudhaaf Oromoo miliyoona lama fittee arras hegeree nafxanyaa tolchuuf Oromoo miliyoonaa fi walakkeessa fittee jirti. Shakkii tokko hin qabdu. Kuni ragaatti hin barbaannu. Ragaa gartee Harmamuraa Aanoolee irratti siidaa Minilik geessitee maxxansuun alaabaa heelluu Minilikiin shirgootee dibuun wanni nama agarsiiftu gaafa OPDO jechuun gaafa Tigreen biyya bulchitus akka ergamtuu taate arras oguu Abiy Ahmed nafxanyaa aangoorra ba'e akka ergamtuu taate kana nama agarsiisa. An duraanii sinimee ture Oromootiin ergifadha. OPDO wanni jedhan aangoo xiqqoo hanga gartee firii xaafii beektanii hanga san qabdu. Hanga san qabdu. Deemii Oromoo ajjeesii yoo jedhaniin aangoo tan inni qabdi. Oromoo balleessi. Seenaa Oromoo balleessi. Aadaa Oromoo balleessi. Oromiyaa balleessi. Hayyuu Oromoo ajjeesi. Hidhi dhabamsiisi yoo jedhaniin kan hojjechuu irratti aangoo ni qabdi. Kabiraan qabdu. Nama tokko qabdee mana hidhaa yoo geessite
hidhaadhaa gabbaasuu hin dandeessu. Maaliif kuni that is show you what you show you that is akkasiin aangoon qabdi. Erguma qofa gaggeessite. Dirqama ergaa san qofa gaggeessuu sitti nama agarsiisaa jechuudha wanni kun. Mee fakkeenyaaf fudhadhaa Oromooti warreen har'aan tana badhaadhiidha nuti badhaadhni keenyattan hin dhabamtan Oromoo taatan hin dhabamtan. Seenaan gartee harma mura aanoolee kuni waan jabaadha uummata Oromootiif. Akkanatti sinaaf immoo hin gammadinaa warri badhaadhiin hin jettan isin dirree if baaftaniiti. You are enemy for Oromo. Opidio. That is clearly for Oromo people. Amma dirrebaatti kan duraan gartee hin beeynelleen akka gartee Opidioon diina Oromoo guddaa taate. Akka dhaaba Oromoo numan ta'in. Dur nu baay'ee ture. Dhaaba Oromootii miti Tigraay ijaaramtee gad dhuftee ergaadhaan dhuftee Oromoo cabsitee arraas deebiteeti. Qeeyroon gartee qabsoo qeeyroon wareega kumshaniin fidde kana jijjiirama kana. Haijaa gootee buttee humnaan tasii godhattee itti fuftee naftanyaa aangoorra baaftee ergaa naftanyaa gaggeessu jirti. Kun kana fakkaata. Wal naman gaafachiisu Oromootichi. Wal naman gaafachiisu. Opidiyoon dhaaba Oromootii miti hegeree Oromoon qabdu. Kanaaf wanni ergaan kiyya guddaan dhaabni waan kana sirreessu. Dhaabni siyaasaa waan kana gartee mormu dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Ka waan kanatti waan isaan ichi godhan kanas balleessee bikka deebisuu jiraatu dhaaba adda bilisummaa Oromooti waraana bilisummaa Oromooti waboodha. Waamni badhaadhinaa jan kun hadhaawina akka Oromoodhaaf hadhaawina taate kana namutu ichi ilaaltanii gartan ragaa biraa isinitti hin barbaadu gocha gartee harma muraa aanoon irratti gartee dhiibbaa godhu jiran Gondar ta'anii Baardaar ta'anii diigamuu qabaa jan jechuudha. Hayyee amma meeqotta kan adaree keessa jiru san Raas Mokonnin moo Haile Sillaasee yoo san diigame Amaari bika jiruuyi jan Opidiyoon hojii jetti. Kuni seenaa keenyaa miti. Opidiyoon nama akkanaati. Yoo gartee Minilik Addabaabaay bika Finfinnee keessatti siidaasaa san lafaan dhooyne Amaari ni du'an bika jiranitti. Keenyamaa balleessuu deeman. Ka hojiin balleessu bara amma Opidiyoodhaan nuti Amaara gartee isin Amaarri Opidiyoo ergu malee harkaan dhufee waa tolchuuf jechuun waa goggodu Opidiyoo bar. Kan dirqama fudhatee dhufee godhu Opidiyoo bar. Opidiyoodha. Yaa jira keenya Oromoo. Yaa Oromoo beekaa cancala keessan nun qabinaa. Gabrummaa nurran tursiisinaa badhaadhina jettanii hin jirtu wanni badhaadhinaa hadhaawina. Hin jirtu Oromoo Harargee ka'i lafaa. Oromoo Baalee ol ka'i. Oromoo Arsii lafaa ol ka'i. Ol ka'i hin kaane ammas stand up. Dirqama firra muri. Ni dhabamna. Arsiin dhabamti. Oromoon dhabamti. Harargeen dhabamti. Jimma dhabama. Walloon dhabama. Wallagga dhabama. Haalli nuti deemu jiru haala kana. Ajandaan Bahardaarii oggu cufa oliigat halkan hirribatti dhabanii ittiin bulan Abiy Ahmedii wajjin akkaataa Oromiyaa tan itti haaqanii Itoophiyaa duraanii takkittii gartee olaantummaa Amaaraa qabdu. Tan afaan Amaaraa bichaa ta aadaa Amaaraa qofa san mirkaneessuudhaaf Abiy Ahmed dirree beeti miidiyaa irraas dubbate namuu gurraa qabdan. Ol bahee dubbate namtichi doon qaanfatiin. Biitti afaan hedduudhaa faayidaan qabdu. Afaan tokkichatti inni dammaraalleen hin maali? Barkana barbaada nama gowwaa gartee ija qabee asiin badhaadhine jecha asiin inni dammaraalleen jee nama gartee ka dammaruu san maali? Amaara'u naftanyaa ta'u. Afaan Amaaraatti deebisanii aadaa Oromoo afaan aadaa Amaaraa deebisanii naannoo Oromiyaa haaqanii takkitti Itoophiyaa Minilik ta dur gartee afaan qawweetti nu harka Oromiyaa tarsaasee jaaretan deebisanii san jaaruuf. Ogguu kana warri badhaadhinaa kun wooma nyaatee udaanu malee waan siyaasa jan takkan beekan. Maaliif manni utubaan dhaabbata jara kanya. Utubaan ergamtu. Utubaan Opidiyoo jechuun akka gartee isan maashineerii mishin waan gartee tolchame tokko namaatu akka artifishaalitti tolche jechuudha. Abbaa Isaayyeefaa tolchee bara Opidiyoo tan. Bara Kasamoofaa tolchee bara Opidiyoo tan. Akkaataatti tolfamte sanii alatti
riiformiin biraa sammuu isaanii gad hin seenu. Abadan. Namaa ergamuu irratti tolchamte. Riimoonni tokko akkaataatti tolchame qaba. Waan sossoosu qaba. Dimaarkeeshina waan sanii yoo duraa fuute deemuun beeku. Opidiyoon akkana. Dimaarkeeshina isiin irratti dalagamte ergaa namaa gaggeessu. Ergaa gaggeessu irratti riimoot taate jechuudha. Firraan murree firraan dhaabne gaafa Tigree bara 27 ergaa gaggeessitee Oromoo haxooytee fixxe. Osuma gartee nama bilisummaa jiru kana usaa. Bilisummaan feenu nuti erga dhaynaa. Noojii ergamtuu ta'a usaa. Warri gartee warri bilisummaa jiru maal janiin? Maal janiin? Shororkeessituu janiin. Takka addunyaarra dhaaba kanaan agarreen beeynu. Dhaaba ummatuma kana himatu. Ummatuma Oromoo himatu. Ka afaan Oromoo dubbatu. Kan bilisummaa Oromoo feene. Opidiyoo malee hin jiru. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaa ummata Oromootiif heegereedha. Waboo jechuun qoricha ummata Oromootiif jabeeffadhaa waraana keessan dhaaba keessan riqicha godhaa ka waan kana hundaa'u kaayoo gartee warra Minilik tanamma Oromiyaa tana balleessuu deemtu balleessee Oromiyaa bikka deebisu dhaaba adda bilisummaa Oromooti waraana bilisummaa Oromooti ummanni Oromoodhaa kan dhiyaa fi kibbaa fi kaabaa waraana bilisummaa Oromoodhaa harkatti marattanii jabeeffachuu qabdan bikka inni jiru tajaajiluu qabdan irraa qooda fudhachuu qabdan qabsoo kana makamuu qabdan halkanii guyyaa qabsoon kuni enerjii Oromooti. Akkanatti hubadhaa seenaa ajooltuun asii gadi taasisan hundaa'u kan balleessu kan Oromoo mirga abbaa biyyummaa gonfachiisu kan hegeree Oromoodhaa qabu kan bilisummaa Oromiyaatiin deemu dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Okay, wanni biraan jirtu waliin somnu waan badhaadhina jedhan gartan seenaa harma muraa aanoolee balleessuu irratti duraan dabballeen isaanii afaan maaf jetti nu fakkaatti kunoo hojiirra oolchan. Oromiyaa sini ayinaa jechu jiran Bahardaar ta'anii ani qubaan qaba iccitii hunda. Bahardaar ta'anii Oromiyaa haidhee dileet goonee Itoophiyaa duraanii bikka deebisna. Kuni kaayoo Abiy Ahmad. Abiy Ahmadis kanarraa waan addaa takkoon qabu. Kuni kaayoo masaa ka duraatu. Kan Amaara dura nutti labse Abiy Ahmad. Itoophiyaa takkitti jee kan alba'u Abiy Ahmad. Akkanatti naftu Oromootiyya. Warreen haqa qabdan. Warreen dhugaan sabboonummaa qabdan. Warreen qulqulluu Oromoo taatan akkanatti naftan qabsoon kuni itti fufa qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaa bikka jirtanii deeggaraa cinaa dhaabbadhaa. Lubbuu teessanii tuuni saba gurgurtuudha wanni badhaadhina jedhan. Duriis namaatti tolfate. Oromiyaa keessatti hin dhalanne dhaabni Opidiyoo jedhamu. Daddabiit bikka jedhamtu Tigraay keessatti uuman. Akkuma gartee boojjumtoota maqalee walitti qabanii ta'an kanatti daddabiititti walitti qabanii boojjumtoota waraana dargii Oromoo keessaa walitti guuranii Opidiyootti baasanii dhufanii ABO'dhaan cabsan jechuudha. 1990 takka. Everybody is remember that situation. Yeah. Kanaaf Oromooticha. Waan akka dhagelaatti waan walitti himu. Kun hundi clear namayyuuf ifa. Oduma itanii ustanii taa'u jettan Oromooticha. Duuba hanga gartee afaan kanamaa dubbatta isiniin jaan takkaaf as deeman. Amma Finfinnee keessatti afaan Oromoo haasawaa deemuun sodaatta. Lafuma abbaa keetitti biyyuma abbaa gadaatti biyya Oromootti handhuura Oromiyaa keessatti afaan Oromoo dubbachaa deemuu ni sodaatta. Maaliif garagalanii si lallaalan ni sodaattaa jechuudha. Biyyuma teenyatti haalli kun babal'attee dirree dhawattis dubbachuu si dhoorkan, adaree keessa si dhoorkan, ciroo keessa si dhoorkan, dadar keessa si dhoorkan, baalee keessa si dhoorkan, Arsii keessa si dhoorkan, Jimma keessa si dhoorkan, Walloo keessa si dhoorkan, Wallagga keessa si dhoorkan. Ogguu kana ati eessa jirta? Akkuma kaayoo Abiy Ahmad itti lafaa ka'e Oromiyaa dileet goonee aadaa takkitti አንድ ቋንቋ አማርኛ፣ አንድ ባህል አማራ፣ አንድ ሰንደቅ ዓላማ፣ አንድ ሀገር ካነ ካዮን አቢይ አህመድ ኦል በሄዱበት jechuudha. Akka addunyaan gartutti kanu dho'isaan qabu kana duuba isin as garagaltanii muumee keenya Oromoodha jettan namtichi waan Oromummaadhaaf firiixaa fi xiqqoo if keessaan qabu. Kana asumatti keessaa baa hojii manaa isin haa taatu Oromootiya kana isin findis hojii manaa keessanii tataaniiti warreen hidhaadharraa baasan hidhaarraa gad yaasan kan Amaaraa kan naftanyaadha akkuma gabbeetti qabsootti makame qabsoo sochii naftanyaadha tan faannoo jaamtutti isit qabadha taan warri keenya kan hidhaabee hidhaa dhaabbataati keessaafuu Jawar Mahammad zippaadhaan afaan hidha
tokkoon isaa dubbachuu hin danda'u akkatti waliigaltii an duraan dubbate laal akkitti irra gadhiisan beekama gabbaatee waan takka akka dubbanne siyaasaarra wala bakka taatanitti mallatteessan jechuudha siyaasaarra wala yoo taate qofa if dandeessa mallatteessi ni mallatteessa jechuudha bika gartee waltajjii dhaytee qayroo jira jirtuu fi kanaas akkan dubbanne mallatteessi biyya tana keessa yoo jiraachuu barbaadde qaama mootummaa taate nu wajjin yoo jiraatte ati mirga olaanaa qabda yoo nu wajjin qaama biyya tana bulchu wajjin atis dhuftee itti makamtee qaama gartee biyya bulchu hin ta'in biyya tanarraa baafattee biyya duraan irraa dhuftetti deebitee jiraachuun kana cufaa'u nama waqaas nama mallatteessanii nama hidhaarraa gabbaasan jechuudha. Kana maaliin garra hojiidhaan garra jechuudha akkaataa mana hidhaarraa gabbee malee waan takka dubbachuu hin danda'u Jawaar eessa jiraachuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Kan Amaaraa immoo ogguu hidhaarraa bee deemee Amaarri ristii isaa deeffachuudha qabaa Oromoo harkaa fudhachuu qaba jee afaan Amaaraatiin xarrajjee haasa'u jira qonyeerra kaatanii akkasitti deemanii jechuudha. Kayoon Abiy Ahmad ka Amaaraa kanan to'atu ka Oromoo kanan dhiiftu mee asumatti ilaalaa dubbii tana ilaalaa mee namtichi muumee keenya jettan mee gad ilaalaa dubbii tana OPDO ogguu warri Amaaraadha Iskandar Naggaadhaa ogguu hidhaa bee faannoo keessa geessanii dhiichisanii akkasitti akka fedhe jiru Jaawarii fi Baqqalee Garbaatii fi Hamza Booranaa immoo zippa afaanii kaanii akkan dubbanne hidhaa dhaabbataatiin gadhiisan. Maaltu nama mul'ata OPDO duba ogguu kana maaltu jira? Isin OPDO ogguu kana Oromumaa duba. Amaarri sabboonummaa akkam qabaateeti nama isaanii ka'ii dhaabee mirga akkasii kanneefi isin nama keenya ka'ii dhaabee diinatti taatanii ammallee ajjeesuudhaa deemtan dhabamsiisuudhaa deemtan. Rabbiin isin haa fixu halkan tokkotti OPDO. Hin toltol Oromoodhaaf isin dawaan qabdan. Oromoodhaaf farra isin OPDO. Jawaar Mohammad kuni nin dubbadha. Jawaar Mohammad kuni OPDOodhaaf silaa fala guddaa hojjetee jira. Waan guddoo waan jabduu OPDO hojjetee jiru. Uummata Oromoo yeroo san keessatti uummanni Oromoo yeroo san keessatti silaa qayroon kaatee qabsuma itti buuftee OPDOon aangorra baatee ji'a lama hin bultu. Ji'a lama hin bultu. Jawaar Mohammadiitu akkanatti aangorra baatu. Deeggara guddaa kanneefi ijoollee abbaa gadaatu ijoollota abbaa gadaa aangorra bee qayroon dubbatina mana keessanii galaa lama dagadin deebinaa bilisoomneera jee labsee jechuudha. Akkasitti aangoon kana itti fufan jechuudha. Jawaar dubarra isaaniif galata akkami silaa nama gartee Oromummaa qabu taate waa beeku taate galanni Jawaar OPDO qabu waa hangatti himan hin qabu. Dhagaatti hin darbinu gurratti hasaasina jee qayroo hulii gadi hin bahina bilisoomneera jechuudha. Oromoon bilisoomin kanuti asii lollu Jawaar akkamitti akkana jaa jenne OPDO dhatee jenne kanu asii lollu. Ijoollee abbaa gadaatu aangorra bahee jechuudha. Odoo Abiy Ahmad faa beeknu Abiy Ahmad Amaaratti odoo beeknuuti ijoollee abbaa gadaatti nutti jechuudha Jawaar. Numa usne jechuudha. Kun hundi haqni deemeetuma kunoo har'a waan san cufaa'u dirreetti lafa kaa'e jechuudha. Akka ijoollee abbaa gadaan ta'inis dirree baatti agarre jechuudha. Dirree baatti uummanni Oromoo harka jechuudha. Akkam bilisoominis dirree baatti Jawaaruu qabanii hidhaa kaa'anii jechuudha. Bilisoomne inni jeesan hin bilisoomne kunoo harkiyyanii Jawaar garsiisan. Kanaaf hidhaarraa gabbee malee hidhaa lamadaa keessa jiraa jechuudha. Qabaddaa ta'an yoo nageumaan gadhiisan illee ani waan inni shakkii guddoo irraa qabu numaatu keemikaala wayiitiin tuqanii takkaa waan lilmee keemikaala badduu akkas beeka jarri akka Alamaayyoo Atoomsaadhaa akka malee godhanii hucciisan sanitti nama tuttuquun oolan. Maaliif OPDO wanni jantuni farra sabboonotaati. Farra sabboonotaati. Amaaraa wajjin waltajjiin baardaarii gaggeeffamte bara 3 dura. Abiy Ahmad akka jeenu gad dhufe guchi gad dhufe sabboonummaan Oromoodhaa tan saba Oromoo guddaa salphiftee jechuudha. Sabboonummaan Amaaraa tan saba Amaaraa guddiftee jechuudha. Akkana mee kana laalladhaa dubbitan Oromootiif maal fakkaatti? Sabboonummaan Amaara mul'istee Amaara guddiftee Amaara jaarti. Sabboonummaan Oromoo immoo tan Oromoo salphiftu ta Oromoo xiqqeessituu jedha. Namicha kanaan duba muumee keenya guu jettan Oromoo ka muumee keenya juu kana maal jettan?
kun hojii manaa isin haa ta'u. Maal jettan namicha kanaan gartee Oromoodha juume. Kana waan leencoo lataa ganama kana ol bee liifi raasa'us agartan. Waan dubbachuuf jirus agartan. Siidaadha, siidaan dhagaadha, siidaan dhagaadha, siidaa jecha akkamitti namni lolaa jira. Jaarsa tortoraa amata 90 jiru kan afaan qabrii jiru. Guyyaa du'u deemullee Oromoon haa bilisoomtu jeen du'u. Bilisoomuu qabdi Oromiyaan jeen du'u. Rabbi isaa ajjeesu. Akkana jaa jechuudha. Siidaan dhagaadha. Siidaan dhagaa taatu. Finfinnee keessaa. Siidaa Minilik ni cabsinaa. Amaarri kam ta'u gosan. Dhiisanii Oromoo. Gaafin tun silaan bira jiraadhee leencoo lataatiif. Siidaan Minilik dhagaa je'aati mee isin oppidiyoon kaa cabsaame. Kiyyibduu yaa kashilabbee ergamtu. Leencoo lataa akkasuma jechuudha. Ol bahee mi gartee. Liifii gubbaa ol baheeti. Siidaan dhagaadha kanaa jecha kamiin lolanii. Akkana jaa. Siidaan dhagaadha jennee siidaa Minilik mee haa cabsanii oppidiyoon. Amma duraa gaafa cabsan akkasitti dachii itti garagaltee gaafa wayyaaneen biyya seentu. Ogguma san deebisan jechuun oppidiyoon daddaffitti. Siidaan dhagaadha jenama. Keenya immoo siidaan dhagaa. Siidaan gartee calii calanqoo dhagaa cabuudha qaba. Siidaan gartee harma muraa aanoolee cabuu diigamuudha qaba. Takkaa'uu bikkasan siidaa Minilik irra ijaaruudha qaba. Siidaan dhagaa. Deebisa akkanaan nuukan nama. Duba muumeen keessan ka Oromoo mee isi jira deeggoa. Oromoon opinion Oromoo warri jettanoo meerre Oromummaan opinionidha. Meerre. We never seen any situation from opinion. Oromummaa siitu takka dhagadeen. Ta eeguma opinion jaanii gad dhufte. Wooma Oromoo jedhu foolee Oromootiin raadhabe. Foolee Oromummaatiin raadhabe opinion irraa. Akka gad dhuftetti erguma gaggeessiti sabboonaa Oromoo ajjeesu, reebu, biyyaa baasuu, hidha guuru. Laamsheessu. Haye. Foolee Oromoon qabdu. Gaafa Mallas Zeenaawii jiru. Foolee Oromoon qabdu. Arraguu nafxanyaan Abiy Ahmed kun jirus. Foolee Oromoon qabdu. Yoomi guyyaan isiin Oromootu yoomi opinion tun. Warreen gammaddanii irraan tan aangoon kun nuu mijaa'eettanii teessan. Wallaahi. Dhagaa isinitti. Ibidda isinitti ta'uu jiraata. Hin jiraattan aangoo kana gubbaa. Isinitti hin fakkaatin. Sempoozii miidhagoo hojjechuu jirtan. Isinitti hin fakkaatin. Isinitti hin fakkaatin. Ni jirraa bar Oromoon ni jirtii bar sabboonni Oromoodhaa jiran. Haga Oromoon jirtu opinion aangoo kana gubbaa nageen numa jiraattu. Abadan. Kana shalagi jana. Hanga gombisnee Oromoo garsiifnu kunooti ergamtuun bara meeqa bara 27 miliyoona 2 Oromoo fitte arra gombifamte jennee garsiifna. Bara 27 ergamtuu taatee Tigreedhaa argamte Oromoo fitte. Akkasiinuu dhaaba adda bilisummaa Oromootiin wayyaanee jala deema. Maarree jala deema maqaa namaa baasutu akka dhoyti. Hattuun kashlabbeen diddiga bulguu dabeessa fujjisa dabeessa. Dabeessa kanaatu dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa daayimendii kana. Shanee jettiin. Shaneen waan taatellee hin beektan. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo takkaa shanee maqaa baafatee hin beeku. Isin hogguu takka opidiyoo Tigreen isinii baafte. Hogguu takka naftanyaan hogguu aangoo qabatte ammaas Odippaa isinii baafte. Ammaas deebitaniiti badhaadhina fi baaftan. Isin ha maqaa akka gaararraatti maaliif haqarra hin jirtan? Ibsu daattan. Ilmi maqaa abbaan kanuma baafateeni guddatee horee jiraata. Abaawoon akkasi maquma ganama ogguu dura jaaramtee biqiltu. Abaawoo jettee baafatte kanumaan deemu jirti. Shanee abaawoon jettan jechuun waan hin jirre wal fiddanii. Wallaaltu eenyu Oromoo tana isin nama wallaala seetan akkuma jirutti ni gowwoomsinaa jettan gowwoomsuun deebisan. Oromoo shaneen abaawoon akka hin jirre guututti Oromoon miliyoonni 60 ni beeka. Shanee abaawoo dhaabni jaamu hin jiru. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo abaawoo jira waboo jira. Ati nu maxxansaa oltu nutti maxxantu garuu isin opidiyodha. Odippaadha. Badhaadhina. Ergamtuudha. Ergamtuu wayyaaneetis turtan. Arra ergamtuu nafxanyaa turtan. Abaawoon takka wayyaaneefis ergamtuun taane nafxanyaafis diinni guddaan dura nafxanya. Kan bara 100 fi jaarraa tokkoo fi walakka isaa ol Oromoo gabrummaadhaan bulche. Amaara. Dhuga walii himna. Kanatti hirkanneeti humna godhannee sabboonota Oromoo rukunnee balleessinee waraana bilisummaa Oromoo laamshinee isinummaan hattuun dabeessi kuni Oromoodhaaf mootummaa taatanii
angora teessanii na bulchitan wallahi hin bulchitan wallahi hin bulchitan. That I will promise for you 100%. Hin bulchitan abadan hin bulchitan. Itti gaafatamtu waan hojjette kan hunda akkana baatu sin hin se'in. Akkana sii baddis hin se'ina. Akkanuma kafeete ajjeeftee kafeete dhabamsiiftee kafeete irratti sodaachisaa jiraachisaa. Guyyaan tokko guyyaa ati bucbuceesse kaatee Oromiyaa tana keessa bikka itti dhokattu dhabdu. That day is no long. That day is coming happening. I am sure that. Arkuf jiran walumaa nagarra. Abo Oromaa opidio hotta guyyuma tokko Oromaa miseensi opidio tokko takka Oromiyaan bilisoomuu qabdi jee Tigree dura dhaabbate hin agarre. Tokkuma dhabne. Miseensi opidio mayyoo biyyata. Tokkoon Oromoodha kajuun dhabne jechuudha. Oromiyaan bilisoomuu qabdi kajuun dhabne jechuudha. Minilik diina Oromoo kajuun dhabne jechuudha. Duuba abaa'oo isaan daallii takka jara qayi. Haqa dila kan haqa Oromoo kana cufa ukkaamsitaniiti Oromoo gabroomsuu dhuftan malee Oromoo mirga abbaa biyyummaa godhuudhaaf Oromiyaa bilisoomsuudhaaf hin jaaramne opiidiyoon keesii kana keessa hin jirtu. Hin jirtu. Oggummaa takka Oromooytu. Dhiiroo maal kana taane ifiin hin jettu. Maaltu kana godhuti Oromoo tana maaltu nu dhoyse maaltu nu dhoorkata ifiin hin jettu. Warreen naannoo biraa bulchu agarte naannoo jigaafaa laalame. Bilisummaan isaanii ni jira ilaalame. Amma humna godhatee jaaramee jira. Naannoon jijjiga bulchu irra bobbaateen dhooytu ilaalame. Kanumaan naqabataa beeyti. Bilisummaan ogaadeen oneleef makanan naqabataa beeyti. Naannoon bulchi jijjiga. Isin immoo awwaan naqabataa beeytan. Hoolaan guyyaa qalame sarka. So beeytan garuu qabsoon teenyisi Oromoysiti. Qabsoon waraanni bilisummaa ammoo amma gaggeessu jiru uummanni Oromootii fi adda bilisummaa uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromooti adda dhoorkoo jettee fitti kijibdee sammuu jirta. Oromootiin Oromiyaan fudhattee maan jirani? Maaliif mirgamni si kan nu barbaadu? Maaliif sabaa sablamummaa dhaawuu dhiyaate? Maaliif miti? Maaltu sabaa saboota biraatti saffisiise? Nama humna hin qabneetu harkifata. Akkammoo biyyoon kophatti Oromoo fudhatu. Naftanyii kanneen shayanii baas. Afne baca gowwaa qawwee qoraan ibda shidoo nafti jirani Oromoon gaafa malee zeenaawi gaafatti hojjetan malee fitan amma eegaa gorra koo malee waa lakkeessa fittan kanaaf seenaa keessanii Oromoo qabni jiru kakabamni argatu akka on hin bane Oromoodhaan waan qabu yoo irra wayya yoo Oromoo jee Oromummaan isiin hojjechaa jirtu maal faadhamee mee sochiin opiidiyoon eega jaaramte bara 37 jirti eega jaaramte. Kana keessatti eega gad dhufte Tigree hojjetu jettenya gudufte mee maal Oromoo hojjette eega Oromoo hojjeesuudha. Eegamma aangoonuu qabeetto kanoo Oromoodhaaf mirgi isiin xiqqollee tolchite mee maali? Seenaan Oromoodhaaf isiin hojjettee maali? Mirga olaantummaa Oromoodhaa kan isin fidde mee eessa jira? Ka duraan Tigreen maatu Oromoodhaa laatteetu irra wayyaadhamma. Tigreen harma muruu aanoolee siidaa gaafa Tigreen bulchiinsa siidaatti ijaarame. Miila muraan gartee calii calanqootii fi bakar waaree siidaan calii calanqoo gaafa Tigraay biyya bulchu jirtu ijaarame. Mee eega opiidiyoon Amaaraa hojii ol korte kana seenaan Oromootu hojjetamte takka mee naa hima. Yoo beektan naa himame kanaafi namni aangoorra ol beekuun hinaaf xanya malee
Oromoosi miti naftanya. Waan gari Oromoo qabaatii miti wanni badhaadhinaa fi Abiy Ahmed keessan kunis. Hegeree Oromoon qabdu. Inni dirree baatti mee barjaa keenya ta Abiy Ahmed walitti himaan oollu. Dirree baatti meeti andit Itoophiyaa minilik jegnaan nuun jechuu jira. Akka opiidiyoo kanatti muka jala deddeemee dhokachuutti hin jiru. Dirree bee niin godhaas jechuudha. Kana duba kan isaa wajjin nutti tumsitan warreen gartee muumee keenya jettaniitu kana hunda'u Oromoo rakkoo jirtan. Warra Abiy Ahmediin Oromoo jettan kana Oromoo gartee rakkoo jira. Kun cuftii nu qabsoo teenyaan irra aanna shakkii tokkollee qabaannu kun hojii manaa nu ta'u qabsoo addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon gaggeessaa jiru ummanni Oromoodhaa akka jiru qayroo fi qarreen amma jirtan qabsoo irraa qooda fudhaa hirmaadha. Qabsoo nuti duba deebi'aan jirtu fuulduratti fufaa jirti. Sochii bareedaa agarsiisaa jirti. Huliidha laal diroonii miti niikuleeraa fidu niikuleer. Isumaa boodatti ana dhumicha du'icha isuma isaanumaa boodatti ana. Akkuma Tigree meeshaa harkaa guurrattee albaaftee kanatti salphiftee naftanyaa hudduu qullaa dhaabde kanatti hudduu qullaa isii dhaabnee biyya sitti isii galcheen. Shakkii tokkollee hin qabaatina. Abbaan biyyaa mana fi keessa hattuu mana namaa maseentee mana keessa abbaa manaa baasuu hin dandeessu. Abadan nuti abbaa manaati. We are not up origin. We are origin. Warra dhufee biyya namaarra qufatee miti. Nutti dhufaniiti nurra qubatan malee. Akkasiif beekaati qabsoo jabeessaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo mul'isuun qawweedhaani qabsoo hidhannoo jabeessuudha. Oromiyaa mirkaneessuun qabsoo hidhannoo jabeessuu. Qabsoo hidhannoo malee falli tokko Oromoodhaan jiru Oromoo akkaataan baardaar irraa nutti ajandaa'u jiru akka biraati. Akkuma duraan Abiy Ahmed dubbate man barnootaatti afaan Amaaraatiin akka baratanii kun cufti isin gayyaa'u jirra. Kana wanni firaa dhorkitaniin qabsoo hidhannooti. Hidhattee waboo wajjin dhaabbattu. Abbaan fedhe nu danda'u. Abbaan fedhe. Diroonii isaa kana ilaalinaa. Dirooniin xiqqoo booda faayidaa dhabu jiraata. Wanni dirooniin dhawnu ni dhufti. Ni dhufti. Agamnee garaa kan hidhannee ni binna qofa ni binna. Ni binna. Garaa daabboo goggoyduu nyaanneeti waan dirooniidhaan binnu walitti qabnee ummata keenya irraa dirooniidhaan baraarra jechuudha. Wanni biraan jirtu. Fala biraatu hin jirre Oromootii. Nuti hin tokkoomnu naftanyaa wajjin wanni nuti wali tokkoon jiru. Gaazaa fi naaftaa ni beeytanimi. Naaftaa fi bishaan tokko ni ta'a. Waliin nayitu waliin dhuguu dandeessa. Akkasi walitti hin dammaramnu nuti. Waan wal taa'atii miti. Karaa bira. Kanaaf Oromoota Baalee, Oromoota Arsii, Oromoota Harar keessaafuu xiyyeeffannaan guddaan ajandaan baardaar irraa gara keessanitti xiyyeeffannaan quba lallaachaa jiran. You must stand up. You must be stand by for any condition. Oromo Baalee dhaggeeffadhu. Oromo Arsii dhaggeeffadhu. Oromo Harargeedhaa xiyyeeffannaan guddaan amma duraan Walloo fi Wallaggaa irratti ammas ittuma jiranii dhabamsiisaa ittuma jiranii gocha akka gartee Walloo fi Wallagga gaggeessan Baalee fi Harargeedha fudhachuudhaaf qindaa'oon ajibatti jiran jechuudha. Bobbaa duula Minilikii if qopheessaa jiran. Minilik akka godhe ni beeytan warra Harargeedhaa. Arsii akka godhe ni beeytan. Kanaafuu if duratti qophooynee qeyroo teessan gara qabsoo hidhannootti oofa. Oofa lubbuu tana du'aaf dhalannee dhagaa taaneen jiran. Lubbuu dhidhiitamaa mana hidhaa seenaa bara baraan haati nu deesse booyaa jiraattu. Haa baatu lubbuun tun. Ogwee fudhuu dhiiratee dhaabbadhuuti diina Oromoo boochisu mataa dhayiiti lafaan dhayi. Mataa dhayi lafaan dhayi. Hin jiru. Inninis lubbuu takka qaba. Oromooti naftanyaan lubbuu takka qaba. Ergamtuu dhiisaaf irraa. Ergamtuu tana dawaan siin jiratti dhiisa. Haa ummanni Oromoodhaa guututti hidhatu. Waan OPDO jaani maana umtee dhagarsiifna. Maana umtee akkamitti uumamee ifibsuun biyyaattee dhumuu jiraatti. Akkam taanee OPDO taanaa jettee if gaafachuun as deemu jiraatti. Fagoon jirtu. Gaafa akkam taane nuti huni OPDO'n tun isin dura maal jennee odoo nu banne akkamitti seennee jaanii gaafni booyan as deemu jira. Akkam taanee OPDO taanee dhaaba dhugaa kan akkamitti shanee jechuun turree gaafni jaan. That time is coming up. Arkuf jiran walumaan agarra. Waliin arkuu jiran. Kanaaf arra naam taate
Aangoo irra taa'eetiin kursii irra taa'ee Oromoo ajjeesaa, sabboonota Oromoo dhabamsiisaa, joogiraafii Oromoo cicciraa, seenaa Oromoo balleessaa, afaan Oromoo balleessaa, qubee afaan Amaaraatiin akka baratan jireenya godhaa aangoo irraan ta'a yoo jette sammuu teetanatti kijibaa jirta. Sammuu teetan. Numa hin danda'amu nafxanyaan lammata Oromoo gabroomsuu hin dandeessu. Biyya teenya biyya Oromiyaa immoo mirga abbaa biyyummaa kan Oromoodha. Oromiyaa bilisoomsunu malee akka hin jiraanne shalagi jala. Oromiyaa bilisoomsuuf immoo Oromootiyya du'uudha wareega kafalu. Wareega barbaachisu bilisummaa kafalu. Warreen garii immoo nama doomsuudhaaf ifi biyya alaa taa'ee akkana ja'aa jiran. Silaanti jiraadhe anaa if beeka. I know myself. I know myself. Silaanti jiraadhe. Hin jiraadhuun ture jechuun silaan min jiraadhe. Qaatana kuchiisan. Ani qabsoo irraa hudduutuman deebi'u. Naa umriin kiyya xiqqaati jechuun kan waan kana baradhees. Akkan. Kanaaf hafuun jiraattu. Anis kunoo jenereeshina qayroo dabarse. Qabsoon itti fufti. Qayroo dabarsite walirraa dhaalaa deemneetuma guyyaa tokko immoo Oromoon mirga abbaa biyyummaadhaan gonfatte Oromiyaan biyyaaf dandeesse gaafa Afrikaa gubbatti mootummaa takka ta'e Oromoo taate mul'achuun si fagoon jirtu qabsoo keessan jabaadhaa itti fufa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhaa dhaabni keessan kan siyaasaa dhaabadde bilisummaa Oromooti ABO'dha shanee miti hin jirtu shaneen OPDO deddeemaan nuti hin beeknu tana maqaa nuti hin baafate nuti tuttuqu udaanii nama tuttuquun aadaa jaraati kanaaf dhaabadde bilisummaa Oromoodhaa halkanii guyyaa bikka jirtanii gargaara. Qabsoo hidhannootti deema qeyroo fi qarree qabsoo hidhannootti deema bilaashitti hin du'in ganda keessatti kun jechuun fafa ganda keessatti si afaan Oromoo dubbatu lolli ABO kun ni jabaata si afaan Oromoo dubbatu si harkan sibiran kutan sirra buusan malee kanaaf bikka dhiiraa dhaqii mudhii ta'e guutadhu dhaabbadhu diina Oromoo balleessi du'i ajjeesii du'i harka qullan du'in kana wal dhaabbanna kun hojii manaan waa taatu nagaan naa tura kanaafuu walitti deeminaa haalli kana fakkaata. Ajendaan silaa baay'eetu hafee kan wanni silaa himuu barbaadu yeroo sa'a isin dheerisuun barbaadu maaliif namni haasa'u yoo dheerisite hedduun dhaggeeffatanii kanaafuu nagaan naa tura walitti dachaanaa sagantaa biraatiin walitti deemina galatoomaa dhaadannoo tiyyeetiin bu'aa injifannoon uummata Oromooti Oromiyaan ni bilisoomti qabsoon qayroo fi qarree fi waraanni bilisummaa Oromoo waggeessan yeroo gabaabduutti widdeellota naftanyaa tajaajiluu fi ergamtoota naftanyaadhaa kokkee qabdee masaraa mootummaa keessaa gadi ni guurti nagaan naa tura injifannoon uummata Oromooti.